الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين الحمد لله ثم الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي جعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء آذاننا وهمومنا وغمومنا الحمد لله ثم الحمد لله فنعم المولى ونعم النصير أحييكم بتحية الإسلام وبتحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحييكم بتحية لغة أورومو نجاك أبدو جفتو فياك أبدو للفتو سنين جرا الحمد لله بك جرتن هندتي رحمن ربي كأنني ربي jiruu gaarii keessa jiraadha hamtuun rabbi isinin tuqini hawaasa keenya qaqqaali waa'ee garii waan guyyaa 3-4 deemaa jiru kana ni beeytani waan dubbannu wajjaan wallaalle teenneetuma fikritti gadi teenne waan guyyaa 3 kana keessatti hawaasa Oromoo karrayyuu dhiini isaa gadi dhangala'e hayyoota gugurdoo kunillee yaada addaati walitti naqamee dhufe jechuudha. Tokko jalaa ciibsuun akka aqlii rasuulli nuu kennetti Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam uqolaa madrasaa nu beekaa hawaasni keenya ka Oromoo ka amantaa biraa hordoftan ka sabummaa walitti qabnu ka lammummaa walitti qabnu wayta jennu kana nu haqiiqaan onnee fuunee jenna akkasi beeka amantaan islaamaa nu biratti abbaa haadha keenya tarti kana beeka kana beeka onni irraa fuunee isinitti himaa jirra amma waan jiru shakaashayinee isinitti himna siyaasaan hojjaan baafnee isinitti himna waan amma argame kana keessatti waa baay'ee taa'ee fakkaree ilaale ani waa baay'ee illee xiinxalle haga hawaasni keenya ka ummata islaamaa aktiivistoonni illee نبي وفي جالته عليه الصلاة والسلام جيدا قرتني جرتن حتى كقبلان بين اللي نبي ننديس وكاسة كاسي قد ايجو چورا نمو وهي كأكان غلطة ونفتوك أبا غلطة وفي نرانك أبو مالي في رب الراك أبا غلام كدير مرتو ربي سحابو الچو namni akkana natti tole hin jiru amantaa islaamaa irratti eenyummaa ofirratti namni akkana natti tole hin jiru jiraadhu tahiyyaa sii kenna wallahi jiraadhu waan ajaa'iba na fakkaate guyyaa 5-6 kana keessatti namtichaan sun fitnaa Oromoo jidduutti kaase aqlii wanni nuu kennee rabbiin ittiin haa fakkarruufi dubbimaan haa o'ifnuu fi miti namni awwalatti dhufee namicha kanatti raddii godhe ana mataa kiyya hin beeka jayyidan viidiyoon tokko na dura waraabamne ibiddan na qabatee raddii godhe saniin duubaan dhufanii ulamaan illee namni martu akkuma jirutti agartanii jirtan kiristaanni Oromootii fi waaqeffataan Oromollee haga rasuulli keenya nutti jabaatu alayhi salaatu wassalaam asitee tanarratti haadhatiyyan arrabsan abbaa kiyyan arrabsan anan arrabsan takka anana makkanatti arrabsun argitanii jirtanii waan jabaatu
tokko waan ajaa'ibe qaba ammoo naas mumayyaza tahaa Oromoo naaza mumayyaza wana isinaawa waan tokko hadafa itti godhatanii istiraatiijii itti godhatanii hadafa san bira geennaan qabbaneessaa deemaa dubbii gariin keessa yeroo amma kana isinitti hime qabbaneessinuun jedhaa nabii keenya tuqee qabbaneessinuun jedhaan laa summa laa yeroo kana keessa tafkiir kana wanni rabbi sitti kenneef haa ittiin fakkartuu fi haa ittiin yaadduu fi malee haa ittumaan bis karama sitti mul'atetti iyyituuf miti. Hawaasni Oromoo yeroo ammaa kana waan keessa jiru hin beeytan. Namni gariin tanaan danda'atee ani argee jiraan yoo atin argin maal sii godhaan gadoo walitti baya rasuula keessa. Rasuula fakkeessa jedhi gadoo walitti baya. Jajjidan arge ka jajjidan eenyu jedhee sitti haa himu adam sitti himu. Rasuula fakkeessee gadoo walitti baya garii keessan argee jiraan waa isinii hima daliila akkanuma isinii kaaya caqasaa akkanatti ani hin fakkaara bara jaran akkanaan hin haasa'u akkanaan natti fukkatteef hin haasa'u waa isinii kaaya caqasaa namoota hedduutu guyyaa tokko keessatti waa'ee amma namtichaan kun ka Ameerikaa Atlaantaa jiru kun fitnaa inni kalaqeen namni tokko ganamallee laayivii seena waareellee laayivii seena magriiballee laayivii maseena isin tastagribuun kun isinii galaame laayivii maseena namni kun maa laayivii seena rasuuluma keenya jaalata fakkaatee namoota hedduutti yuunivarsiitii Nabi Muhammad keessaa wayita baana isin hin jennu nama taphaa isinitti fakkaatin University Nabi Muhammad keessa wayita isinin baan isinin jennu nama taphaa isinitti fakkaatin namoota hedduutu laayivii yeroo sadi seena taa'ee fakkaraan namni gariin ammoo namuma kanaa dhiisee kan rasuula arrabse kana nama biratti duulutti gadi taa'e koommantii waan adda addaatiin gadoo baya kun yeroo kana keessa jechuudha. Ummanni gariin ummanni kiristaanaa as bayanii dhiifama nurraa tayaa namichaan kun nu laalullee jedhani ammallee maritti jiranii dhiifamni isinirraan fuudhamullee jedhan rabbiin kennaa bar afallahu amma salafa jedha dhiifamni fuudhamu maal jechuudha dhiifamni fuudhamu akkam godhuu yaaddamme yoo dhiifama jedhanii dhiifama irraan qeebalin akkam godhuu yaaddan waa takkallee godhuu hin dandeettan waa isin gaafadhaan ammoo su'aala takka mee deebii isinummaan naan dhaqqabaa deebii laatim tufakkiru sammuu keessan banuu qabdan warra dhiifamni hin godhamu Nabi Muhammadin tuqamee maalii ta'e Nabi Muhammad ruuhii tiyya caala qaalii abbaa kiyyaa fi haadha kiyya jala qaala fidaaka bi abi wa ummi ya rasuulallah sallallahu alaihi wasallam ولكن نبي محمد إن جلت رباني وابطابط لا يمكن أصون جر لا يمكن كن نبي محمد إن فكفتني أرومو وجانديقون وكفتها في كريستانا في مسلمة لا يمكن كون استراتيجي سمون كيسان اتندوم تمالين دندهم نتي halkan irrafnu maal akka dalagaa bullum beeytan isinitti illeen kun kana sammuu keessanii shororkeessinaa kana awwaa isin gaafadhaame kan arrabsullee na arrabsane jayyidan dantaa irraan qaban waa isin gaafadha su'aalame Norway kana namni wayii as baay'ee bakkalchaa miidiyaa ka jedhu sun ani su'aala kun badii qabaan bakkalchaa miidiyaa jedhu sun as baay'ee Norway kana jayyidan kun haqiiqa waan jiru dubbanna Norway kana bakkalchaa miidiyaa as baay'ee yoo abiyyi mooyatame jedhe risaalaa warra laayivii guyyaa sadii waraabu yeroo sadii waraabu eega Nabi Muhammadin jaalatte eega namni itizaara sirraa fuudhee nurra taraa jedhe ka dhibame hattan dhibee ufii dhiisee Minnesota dhufee namoota wajjin taa'ee kunoo muslimana yaalaati amma dhufa jedhee nurra laalinaa jedhee itizaara see an su'aala isin gaafadha Norway kana namni wayii islaama maal jedhe beeytanii
yoo abiyyi Muhammad mooyatame jedhe risaalaa warra laaybii guutee dachii mara guute guutuun nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam ushajji'ukum rijaaliin jiraadha akkanatti nabii keessan irraa deebisu qixa ruuhii ol dabarsitanii deebisuu dhibbarraa dhibba isin ayyadaan nama nabi Muhammadiin tuqe gorra'uu isinin ayyadaan finish kunan sammuu kiyya keessa waan jiru rabbi arka kanamaa xuzfi kanamaa dhiisa yoo abiyyi Muhammad mooyatame abiyyi Ahmad jedhe namni sun hin beeytanii mire bakkalchaa TV ka jedhu san rasuulillee hin jiru kijiba rabbillee hin jiru kijiba ka'abaanillee hin jiru wanni martuu kijiba islaamummaanillee hin jirtu kijiba jedhe maal laayivii takka isinirraa dhabne kadiir martuu qofa ana dubbate kadiir martuu dubbate laayivii matakka nama sanii maaraddiin godhina ka ar'a yeroo sadi waraabdan su'aal nabi Muhammad hin jiru kijiba badhaadhina qarqaara namichaan sun fakkiru jajjidan mataa keessan faagoodhaa caqasa warri amma rasuulatti fakkeeffattanii jawwaala kana qarqa dododuu ganama galgala gootan لا يمكن نبي كي نجلت تربتني أرومو ديبون لا يمكن نكجيل مكون نتفكر دبنا ويتدبنا كنا مال أك دبنا اللي بينا مال أك حاسوين اللي بين إيه سجرتي أمانتان تين اللي بينا كون دندام قياسا وان أجائبا نبي محمد الله ينجر عليه الصلاة والسلام لو أبيجي موية مجد رب الله ينجر islaamummaan illee jirtu kun martu kijiba jedhe namichaan sun bakkalchaatii fi sun eessuma jirtan guyyaa san namnummaan tokko maaraddiin godhina waan san badhaadhina san irratti ana istagrabtu an guyyaa lamii kana laayiboonni dhufuu dideef taa'eetuma istigraaba godhan guyyaa makana guyyaa namichaan sun waa jedhe kufrii namte gurbaan kafaree yubar sun kufriidha jechuu kufrii seeni namnummaan ar'a laayivii guuttanii hattan wayta namni as bayeellee qeeysi isinirraan qeebalamu isinirraa maaliin ta'u dubbii teessan agarree waanii keessan agarree maalii agarree jettan guyyaa san maaraddiin godhin amaa ittiin deebisinaa tayyib ana su'aal kun maan dubbatiin akka badhaadhinaa san irratti kun rasuula jalatti ribxanii dhagaa gariin isaanii warri siyaasaa masaku warra siyaasaa nuttu masaka warra siyaasaa jayyidan beeynanu maaltu akka deema maaltu akka jiru amantaa kennaatii fi saba oromootiif illee fahamnee dubbanna namni siyaasaa nu masaku wayta isinitti himnu kana yuunivarsiitii nabi Muhammad keessaa baane warri yuunivarsiitii nabi Muhammad keessaa bahe dhagay warri siyaasaa masaku bakka hayxii jirtu qofattu masaka siyaasaa tokko walaa kafaa'oo walaa abaa'oo